Namoonni aappiilee VPN'n intarneeta bilaasha fayyadamaa jirtanii ammallee fayyadamaa turtanii fi itti fayyadamaa jirtan yeroo ammaa kana aappiilee VPN garaagaraa hedduun isaa dhaabatee jira waan ta'eef bilaashii yookaan kaffaltii malatti dalaguu fi akkasumas kan riyaala 60 fi 39 moobaayilii akkasumas zeenii irratti kan wantoota karaa garaagaraatiin hidhatanii itti fayyadamaa jirtan karaa hedduudhaan aappiileen gosa garaagaraa yeroo ammaa kanatti dhaabatanii jira waan ta'eef aappiilee kana sadan isiniif qabadde dhufee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu akkam jirtan abbaleewwan baga jiraata isiniin jecha aappiileen kun sadeen pilaastoor keessaa argattan hunda isaaniitu aappiin kun sadeen isaaniihu yeroo ammaa kana aappii hedduu haalaan bu'aa qabeessa yoo dhaabbatanillee dafanii daqiiqaa muraasa keessatti illee abdeet godhamanii akka gara dalagaatti seenan aappii godhaman keessaa isaan shoora olaanaa taphachaa jiranii aappiileen kun yeroo ammaa kana dafanii haaromsuudhaaf guyyaan itti fudhata waan ta'eef garuu aappiileen kun yeroo hedduudhaaf ofiillee itti fayyadamaa namoota hedduullee kan itti fayyadamaa jiru aappiilee kana sadan qofaadha. Aappiilee sadan kana yeroo yerootti yeroo isin jala dhaabatu tokko yoo dhaabate tokko hin dhaabatu waan ta'eef wanni isin godhuu qabdan yeroo kun aappiin kun isin jala dhaabatu bakka obdeetettu sanas cuqaastanii dirqama haaromsuu hin dagatina. Erga bakka tana tuqxanii haaromsitanii immoo bakka tana asitti arma dhuftanii bakka tana tuqxanii ergasii abdeet of godhaa jecha. Akkasumas katti aanullee akkasuma jecha yoo kun dide kun akka dalagu godhuudha yeroo yerootti jala deemtanii osoo irraa hin turin abdeet godhuun isinirraa eegama jecha. Abdeet godhuun hedduu bu'a qabeessa namoonni aappii kana oomishan dafanii akka aappiin kun dalagatti seenu godhanii aappiin kun ammaaf wanni irra dalagaa jiru jaawwii zayinii akkasumas shari'aa yookaan siimkaardii yaaqoota jedhamu kana sadanii irratti kan dalagaa jiru jecha. Kunoo yaaqoota kana zayiniin immoo katti aanu jecha. Akkasumas kan riyaala 60 kammoon riyaala 25 39 kana irratti ammaaf kan dalagaa jiru akka jeebaatti dalagaa jira. Hedduu aappii bu'a qabeessa jechaadha. Kunillee akkasuma jechaadha. Zayinii ka gosoota garaagaraa of keessaa qaba. Kunis immoo zayinii ka riyaal 25 ka 15 ka 40 ka 20 ka hedduu ka 60 illee ni qaba. Akkasitti aappiileen kan sadeen ammaaf garuu warroonni zayinii fi sawaa yookaan sawaa irratti illee hedduu dalagaa hin jiru. Jaawwii zayinii akkasumas shari'aa yaaqoota libaaraa kanarratti bilisaan dalagaa jira. Akka ajaa'ibaa dalagaa jira. Saniifuu odeeffannoo aappii kana argachuudhaaf kottaa telegiraama kiyya jalatti YouTube description YouTube channel kiyya jala siniif kaa'aa achirratti liinkii isaa sanii maxxansa irratti tuqxanii jooyin gochuudhaan karaa saniin hordofuu dandeessanii akkasumas YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan laayikii gochuun na jajjabeessa ofiillee irratti fayyadamaa siniin jedha. TikTokii illee follow gochuudhaan ammas TikTokiin kiyya irra deebii sin gaafadheen ture ilmaan Oromoo liinkii koppii naaf godhaa akka warniingii sunirraa ka'u siniin jedhee sin gaafachaan ture. Egaa namoonni hedduun ofirraa qusatanii liinkii koppii naaf godhuudha. Oslaaf namaaf gootanii hedduu kasaarallee hin qabu bu'aa yoo ta'e maleedha. Amma sirra deebiidhaan akkanaaf gootan abdii sinirraa qaba. Haga odeeffannoo dhufu walitti deemnutti nagaa naa turaa siniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan dogongorree jiraattu komentii jalatti naa barreessuudhaan yaada keessan na jajjabeessaa siniin jedha nagaa.